Siim kaardii argachuu baay'ee rakkisaadha. Yoo argames intarneetiin hin jiru. Fiilmii ilaaluu kan feetan yoo ta'e mana intarneetii qabu barbaaduu fi deemtanii filaashitti feesisuutu isinirraa eegama. Miidiyaaleen hawaasummaa hedduunis biyya kanatti dhorkamaadha. Kana qofa osoo hin taane biyya kanatti maashiniin ATM gonkumaa hin jiru. Namoonni baay'een biyya Xaaliyaan Afrikaa keessatti argamtudha jedhuun kaan immoo biyya kaaba Kooriyaa Afrikaa keessatti argamtudha jechuun moggaasaniiru. Namoonni dachee biyya kanaarra dhaabbatan waayita ibsanittis waggootii hedduu boodatti deebi'uudha jedhu. Biyyoota Afrikaa hundarraa of fageessitee akka jiraattus ni himama. Biyyattiin kun baay'ee bareedduu akka taate garuu hedduun isaanii ni raagu. Maqaawwan kun hundi kan baheef moggafawwan kunneen hundi kan biyya kana ibsu yeroo tokkotti qaama Itoophiyaa kan turte Eertiraadha. Eertiraatti yeroo lakkaa'u bara 1930tti kan dhaabbate. Lammiileenis ta'ee mootummaan biyyattii karoora malee kan socho'an jireenya yeroo sanaa amma jiraachaa akka jiran kan daawwatan ni ibsu. Qoqqobbiiwwan lakkoofsaaf rakkisu kan irra kaa'ame Eertiraan gaazexeessitoonni daawwatanis viidiyoodhaan deeggaruun addunyaarra qoodamte kan cufamte waggoota hedduun duratti bakka dhaabbatetti ijaajjee kan hafte biyyoota irraa adda baatee kan jiraattu jechuun ibsu Eertiraa.